الله أكبر. الله يا ابو عبدي يا عبدي يا اخي ما انا كوما الله انت يا ابو أكبر. ليس غير دنيا من قبل ربي akkuma isin jettani ustaadanas jechuuni artistiidhaasi ustaadaasi barsiisaadhaasi ummata isaa bira waa hedduudhaan dhaabbata walaloo fi yadaloo fi nashiidaa qofaa miti barnoota barsiisuunis ni dhaabbata jechuu barbaadeeti gara laafeessa namaati. Wanni inni ummata kanatti himachuu barbaadu warri jala teessanii nu dhageeffachaa jirtan hundi keessan baga nagayaan dhuftanii galatoomaa dhufuu keessaniif akka reefu mubaarak jee nama gartee beekamaa fi nama gaarii namuu jaalata jedhanii walirra dhiisanii jedhan. Ani garuu arra wanni ani barbaaduu ture wanni ani firra dhageeffachuu ture if keessatti firratti waan kanaatti hajee dhageeffachuu ture waan takka ture. Gaafattiyyoo gaafa artisti Khadiir Martuudhaa ni rakkate jedhanii ol baasan hogguma takkatti lat godhanii fuudhanii online irraa kutaniini arra ustaada keenya jaalatamaa fi kabajamaa qabsaawaa lubbuu isaa Oromoodhaaf kannee Oromoo waliigala jaalatu kana waay namni tokko ol bahee ummata kana harkaan fuudhe. أستاذ Maali? أستاذ خيرنا السلام عليكم. Waalaikum salaam. Avance Morin wala. خمر بشم برغنا ما نقا أكاونت نتركي. الله أكبر فكأنه فجأة وجد لا إله إلا الله الأستاذ أبو مي ربي صدار ناتي مي أوسانم توكو ناسوينا چل جا مي رب الله عليكم مي چل جا اتنادي بيسي الله أكبري الله أكبر عمال لي تدي بيسي تكبير تا obboleessa kiyya abdii kiyya kunoo dhiira kanaa tana qabna laa miyuutu naa godhaame mee miyuutu naa godhadhaa obbo takka sagaleen tiyya turtee dhaqu jirti an obboleessaan qaba obboleessa gartee yoo namni isaa rakkate wajji rakkatu kayoo namni isaa gammade wajji gammadu gooticha kiyya abdii dadariin qaba aboo rabbi duniyaa fi akhiraa si haa gammachiise wallahi habiibi Abo wallahi warri samii sirraa haa gammaduun jee abdii kiyya wallahi. Leencakki keeti leenci kanaa kun silaa hoggu dhibba takka dhalachuudhaan malee wallahi. Baarakallahu fiika yaa habiibi. Yaa habiibi rabbi sirraa haa gammadu nutii miti wallahi. Rabbi duniyaa tee keessa barakaa siif haa kaa'itu. ميتو فاستاذ Duniyaa كيا keessa barakaa siif haa kaa'itu. Gaafa namni rakkatu ati gammade obboleessa kiyya. Gaafa namni booyu ati qofli wallahi. Dini dunia sejala hademtu duba dhiira hoggaa jaa mee miyuutu naa godhadhaa eenyuun na deddeebisi jirasa miyuutu naa godhadhaa laal dhiira hoggaa jaan ani wanniniin ustaadana sirraa أستاذ إمسان دفعني قال شاو أستاذ إمسان اللي دربنا جرى ترتي اللي wanniniin yeroo ustaadaa eeguu ture dhageeffadhaa qaceellotti الله أكبر yaa rabbi الله أكبر Rabbi Hamza Sheikh Jabir sataruuf deema Allahu Akbar. جرى كينا وقتي تفسير مناسا أستاذ إنسا ويلكم جديرا أستاذ welcome ustaada حمزة kiyya ustaad ibsaa حمزة شيخ جابري سلوما أدق أبو أصلين سبان قبتي أنا سبان قبتي أستاذ حمزة اتفاق أستاذ إنسا ويلكم جديرا mee ustaada kiyya warra si bira jiru sanii mee dhiisaa diin kootaa kanuma waliin laala sagalee كانوا ملالا يعني سلكي كانوا مدقيفة يعني
cufaa jiimmee kanuma kottaa dhageeffadhaa jiin warra si bira jiru hundaanu aboo rabbiin kiyya yaa rabbii kiyya silaa ati ani makluuqa keeti aniin kun hanga xiqqoo takkaan gammade yaa Khaaliqa ati gartee anana ummata kanarraa gammadi wallahi awwaan biraa takkan jiru yaa rabbi obboleettii teenya tareefuu gartee dhibba kannitee ammallee irra deebitee dhibba kannatte tane tole Bareeda jiraadhiisa warri giftii qabu irratti haa kennu walirra bubbuutee waa cufu. asumarra nu dhiisi niitoorkii tana tolchaa itti naqaatiti safaarii fi waan Birrii itti naqaa bareeda wanni goggoraa jiran kun illee bar birrii taa'e gasi. warri isin bira jiru mee oggu takka telefoona cufaa jiin ustaadanas kiyya warra si bira jiru cufaati hoottaa bakka takkatti nurra guuramaa jiin akka kanniisaatti akkas feena. Isinitti marsanii haa ta'ani. Duba haasawaa kiyyaan fixadha. Haasawaa kiyya leencaan na afaanii buute leenca kana duba gartee rabbii guyyaa boru warra firdoos keessa rabbiin gartee nabiyyootaa fi ambiyyoota wajji taphatu rabbii isaa haa godhu wallahi. Eeyyo. Akkiniin je Ustaad Riyaad kiyya isa kana giiftii irra darbinaati. Keetis ol sineyna niitorkuma kana nuu tolcha habibana kana nuu tolcha kuni nu barbaachisa giiftiin irra yoo danda'amte miliyoona dhaquu qabdi giiftiin asirra jirtu. Tanaaf jara keenya haasawaa kiyyaan fixan. Arra wanni ni nani eeguu ture asliqi. Mena dhageeffadha. Hoggaa ustaad anas achi taa'ee booyu ustaad anasin dhaqanii lolan jeetiin eeguu ture beeki. Osoo nuti jirru online irra baataa ja'anii garuu hagammaan agarre. Maybe arkuu dhaban. Waan kana arkuu dhaban ilma namaati cudrii namaa kaayuun barbaachisaadha. Yoo arkuu dhabuun akkana isaan goote ammallee rakkoon qabu. Eenyuun komachaa jira beektanii? Nama biraa komachuutti hin jiru abbootii qabeenyaatiin komachaa jira. Abbootii qabeenyaatiin komachaa jira. Hunda isaaniitu maqaan dha'uu tokko tokkottiif beekan. Ammoo wanni ummanni kun godhu tanaa ol akka taate niin beekaa beeka. Tanaa ol akka taate. Sumunii takkittiin Oromoon nuu kannitu hundarra caalti. Garuu wanni takka taniin ani xiqqishoo qirna je'e namni keenya suuraa arra bareedduu qabnu tana tagaafa dur suuraa qushaan qushura wayii barbaadeetiti bar osoo wayillee sii kannuu baate hamsaan gaafa tokko kana turee jaarii ol baasan sii galee sii fokkotaasan. Osoo wayillee sii kannuu baatani. Namni keenya hundallee miti gariin waan sii kanneen si tuqa. Gariin ammoo warra gartee wanni san isaan hin gammachiifnee jira. Wahuma tanaaf jechaan silaa ustaadni akka asirra dhufuun feene. Talamadaa wanni niin jechuu fadhu. Obboleeyyan keenya gaggaariin warri babbareedaan sheekotii teenyaaf makiinaa bitaa jiru. Sheekotiin teenya itti deemuudhaaf makiinaa bitachaa jirti. Ustaadni ni haajame maaliif nutti usan? Makiinaan irra wal dorgoman san eeysa nama 16,000 laaluu ture hoggaanan dhufu. 16,000 san dubbii mubaarak taatee beeki. Walirra laalee usaa. Tanaaf wanni ni isin gaafadhu yaa Oromooti yaa warra na dhageeffachaa jiru. Bakka jirtanitti rabbi isin haa tiisu. Bakka jirtanitti rabbi isin haa jaalatu. Bakka jirtanitti rabbi rakkoo teessan guututti haa furu. Garuu wanni niin irra deebi'ee isiniin jechuu barbaadu dubbii mubaarak san nu jalaan godhina. Namni hundi walirratti eegee dagataasan. Taamma jenne tana yoo asumaan callisan laata dhiiroo ustaadaatu gama amantii ta'eef irraa usammoo maaliif irraa usan? Ustaadaatu dubbiin gama amantiitiin dhufnaan irraa usanii tuni tana isaanumaaf hin kannee biraa deema dhiiran barbaada dhiira akka abdii dadar. Leenca haati deeyse ka sodaan qabne akka abdii dadariin barbaada. Akuma 500 kan if keessaa bu'u ni jirtan as keessaniin beeka. 100 jira as keessa. Wallahi 100 jira. Dhiiran barbaadaan. Tagartee amma silkii qiluu gootee anaatu abdii dadariin dorgoma jettu. Eenyu ka abdii dadariin asbuu mubaarazaarra. Allahu Akbar. Eenyu ka abdii dadararraas beekuuf ni jira.
خيري خيستي درقمو جتشو بربانيتي خيري خيستي تناف قالتو من بولي سخياف دي در ربي سرها جالتو كما بشن أناتو بروغانا ما إرقاجي لينشي تانا قفا متي بيخ يبدي خينيا يرو هندك كما دبا سدي كما دبا أفر كما دبا لم والله نما خنيني فنيت جودا ربي كبينيا ساها بلي سوفي كباتا غرتي كبينيا برات بربادا مربي ساها قدو namni as jirtan akka gartee namni nu ol ka'u nama kuma kudhanitti gad deebine bar meeqa namni nu ol ka'u vaayiraalii akkatti ol baasan mee vaayiraal sana akkamitti ol baasan as limee guuta kan uume. Ustaad irratti giftii yoo keessa qabaatan yoo kennan ustaad walirra buutii baariyaa illee utini qaba. Achi silkii tirfii horii qabdan hunda jiraata. dhibba shee yookiin warri beellamaas warri borii warri iftaanis amaanaa isin itti ta'u. Nama kana hunda jira jechuun nama kana hunda gargaaraa jira jechuuti. Isheen aseef godha dhala. Dhuma jennee waamnee walii gallee waamnee tanaachuu hin qabnu. Isin galee jabaadhaa. Jabaadhaa maqaan nu baduu qabu. Amma sheekota carraa kenninee afaan beekaniin gargaarsa isaanii walitti fufaan osoo namni dadhabee yaan. Tole baay'ee. Riyad. Sheikh Khalid Kadir. هاي السلام عليكم ورحمة الله أفعل وبركاته. في بيت نقول وان بينون والوبا تديمنا إذا ما كارك إذا تديما تديمنا أدراكي شيكوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أبو أفان تكما بينا يا بليسو دررتي دكتور أسلي في مباركين إدو غلطوما إدو إسن راغم منه هوغا كان تنبرا دابتن وني وان كان نمت طلع انجرو سغلين كجيرتي دكتور هاي الرب يانغو يا هاسو با إساني متي إسن راغم منه دسنو غوتني هيو शेख कदीर तरह का ना कबड्डू के माया तीन दोसी में तरह तक هاي امسي الله أكبر تكبير آل الخيري الله أكبر آل الخيري ما في الدير بتاعك آل الخيري كرشي كوما دبه الله أكبر الله أمريكا الرأي أنا باغي دواي قولا جاني خيسان تفن الله أكبر والله الله أكبر قيلين إسيتيس كرشي كوما صدم الله أكبر شيخ كدير كيا اتفو في دواي تمكبتو تسوما سنر الربوس إيه وركم عن البشري وما هو ولد كم بكتوك كاشي أكاونتر كذا اللي وندل دعاء يقرأ والموت قال الله نغمتي سني بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجو يانغو يا غمتشو داتي الرجو يانغو يا دعاء داتي نمني من خنسيني ها غمدو بسم الله يا ربي غرتي نمتك من خنجرو أستاذن كينيا في الرجو يانغو يا غرتي هيو كينيا أستاذ كينيا جالتا ما في خبجماني أتبنا ركو وان ريف مبارك جئسني قلبنا تقلال ما جئ نمني جالتو نما هندا غرغارة جئ درتي هفاجي دبين سن دبي لغاتي قبطيتن تاو جران نمني هندي جالتو نمني حواسا هندان جالتمو أبلو بيرجر وسمجاني درتي هفا مي ورّي منا خنا خيس جرتن بكما جرتني سآني سآسو مناتي warra amma kakuma dhibbaa kanaan kakuma dhibba shanii warra hanga silaa mallaqa kana san cufaafin du'aa'ee takka gabaabdu irra buusee achi dabarsa. Bismillah yaa rabbi namni har'a mana kana seene namni har'a birrii takka arjoome jiruu isaanii jiruu baraka yaa rabbi naa taasisiifi yaa rabbi sumaan nama gammachiisa yaa rabbi sumaatu akkaa fi bakka illee nama godha yaa rabbii kiyya nama kuma dhibba nu arjoome
يا رب جرو إسا جرو بركة يا ربنا تاسيسي في سمان نما غمتشيسا أرنو غمتشيسني يا رب جرك نكوندنا غمتشيسي يا رب نمني الرب الريت كبافت أبو قلقل برو قلقل ليلة القدريت هل كان برو هل كان جبادة هل كان برو هل كان ليلة القدرين كيسك جيل مساني سمان نما غمتشيسا هل كان سيا رب نكون نمسيسي نمني بالريت كأرجت namni birrii takka arjoomte aalima tahe aalima rabbi si haa deeysisu sumaan nama gammachiisa yaa rabbi namni birrii takka arraan tana hayyuu keenyaa barjoome hayyuun si keessa habu abbo namni birrii takka keessa keessa hayyuu barjoomte hayyuun si keessa beeti jiru aalima rabbi si haa jiraachisu yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin arra nu gammachiiftanii onnee nutti hortanii namni دكتور أسد ربي سيعمل كيس الله أكبر نملين بررت قرباخنا والله يا قراتك يا جرون تجرو بركاسي هاتاتو يا دكتور أسد يا أبو مكارون تفلق جتو تجرو هند ربي سرا فلق أقول برتي مناكيتي والجهنيتي وبليس كينيا جمجيسو تجرا والله ربي نها جمجيس هندو ما كيس ربي sorry di homa nama na dawale akasit inshallah ar'an tanagarte laal nu hundi asta'u tijirra isin duuba teenye du'aa godhu tijirra du'aa dan yeroo isinitti dheereysinu jiddu gaafa isin nutti askannitan irra buusaa deemna doktora kiyya barakallahu fiikum isinitti du'aa illee yoo dheerete nama laafisti waan ta'eef Ustaz Hamza wajar ame. Tole ni jenna asli khiyatti awo fani bar du'a ajaa'ib barra jirani addamuruun qabdani bar shaytit Ngeessan hin dhumte. ane dhumte laki dhumne laki won boomaan baakan nu gabaabsite sheekh Kadir boy wallahi dhumne yaa yoo maamin jenne gana gana bar du'a ifte nyabar warra jidduudhaan kennetu nama nuu kenna jechuudha bar irra du'a goonaa warra hafelle akkasii bar tole hayyette ofa ustaad riyaad ol deebisa kamaa gabu buuftan takka irra nu buusu inni istasaati hayya waan dhumuu qabdi beekan dhumdu bararra Tokki jedhe fakkaate numa gara numa bu'a. Allah ustaadana sagalee isaan dhageenye bara gamma Raisa in banatin jannan hanga boodar rata taatu. haya Arrabi qadi ban Hamza qiya. baga lakki baga akka isin jettan hundi nuuf ta'e lakki Arra abbaan sagantaatis isinuma sheekottiin isin eeydan arra sheekottiin du'aama yoo godhu taate malee tartiibaan sagantaa kana itti aani faaxee teenyaa fi bilaawota keenya hunda kan jiru isinii nurratti asin eegina nuti takbiirtaa fi du'aayii bakka barbaachiftetti ni jirra. Hamza Jaabir fi Mubaarakii fi Aslii fi Hamza Hajiilleen nun eeginaa jechuu barbaadeeti. Rabbi faana jintoocha bakkaatti. laal namni mana kana keessa jirtan namuutu waan rabbi isinii kanne arjooma haa xiqqaattu haa guddattu arra du'aa'ii gartee akka bareedatti isinii goona san gubbaadhaan nuti faan bakki amma jirruus bakka qaalii bakka harama keessa teenyee du'aa isinii godhuutti jirra saniifuu insha Allah akka ajaa'ibaatti rabbi isinii kadhanna namni gartee waan rabbi isinii laaffise ganaallee arjoomtanilleen hundi keessanuu arjoomaa marii sagantaa tanaa warri amma harkaa qabu mariin keessan isinii haa tolu Dr. Asliinii fi Mubaarak wanni itti jirtan waan jabduudha ijoollee teenya isiniitiitu akkuma gartee miidiyaa kana gubbaadha wanni isin jirtaniif waan akkanaa tana saniifuu obboleessi keenyaanas Mahammad kuni waan takka qofaan dubbadhee isinirraa bu'a akkuma isin hundinuu beeytanii munaashida qofa ta'uu isaa beeytanii namni hedduun anas Mahammad kun munshidaa jechuma qofa beeka inni kun munshida qofa osoo niif hin ta'ini hayyuu biyyaatiisi akkasumas qeyroo biyyaatiisi hoogganaa qeyrooti warra gaafa wayyaaneerraa du'a jalarraa rabbiin lubbuu isaanii hambisee xiyyitiidhaan ajjeesaa anas Muhammad hin qabinaati ajjeesaa reefka isaa fidaa warra ja'amirraahi rabbiin lubbuu isaa mootummaa wayyaanee jala hambisee
dhokannee akka meeqa wajji rakkannee biyyarraa baafnee yeroo sanii fi boqotanii gara biyyaa deebi'anii saniifuu insha Allah namni kuni nama gartee hayyuu nama qabsaawaa biyyaa nama gartee wareegama meeqa ummata kana ummata islaamaatiif ummata oromootiif illee akkasumatti kafalaa ture saniifuu ijji anas maamallaaltaniin munshida qofaa miti qabsaawaa biyya teenyaati jechuu fedheeti nama gartee hambaa hayyoota gartee mootummaa wayyaanee irraa hanfirraayi warra dura dhaabbatee nu ilmaan jaarraa abbaa gadaa qabsoon lakkiif nu hiifannee arraas falmannee ni duuna yoomuu hin sodaan wayyaanee nama je'ee ija fuuldura dhaabbatee kaabineedhaa fi milishaadhaa fi hunda namaa dura dhaabbatee qabsaawaa ture mootummaa san rabbi irra aansee warra gartee turarraa hin baana san hunda ni beektanii insha Allah si yaadachiisuu miti saniifuu bifa saniin laaltanii jajjabeessuun barbaachisaadha eega rabbiin maqaa isaanii ar'aan tana maqaa gargaarsaatiin araggati baasee bareechinee akka inni nagayaan kana booda boqotanii hawaasa isaanii tajaajiluu malee wulii fuula namaa hin dhaabbanne arra eega rabbiin maqaa isaanii gabbaase maasha Allah godhuu qabna bifa saniin laaluu qabdi jechuu silaa namni kun artistii tokko taatees artistii garagaraa waa hunda kannaniifi mana hunda kannaniifi silaa namni kun osoo beekanii bar nama silaa mootummaan yaamee jechuu bifa artistiitiin manaa fi waan barbaachisu hunda kannuuf tokko ture qofa qabaadha. Artistii meeqaatiitu sirba tokko qeenxee tokko baaftee sirba qeenxee tokko jechuudha. Sirba saniif jecha mootummaan Finfinneetti iddoo garagaraatti mana kaaree meeqa kannuufitti jira. Kun ammoo wahuma gara amantii as dabee fi dhiibbaan isaanii gara mootummaa irraa illee fagaate malee silaarra mootummaan jiru kunis akkasuma ni godhan jennee abdanna gara fuulduraatti illee saniifuu garasitti illee ni jajjabeessina. Mootummaan illee nama dur qabsaa'ee mootummaa amma dura dabre jiisuu irratti isaaniif dagalee tahaa ture kana jajjabeessuun inshallah dirqaman isiniin jaa ammoo warri dursee waan kana argartan kun hedduu galatooma inshallah taala arra guyyaa keessanii rabbumaan nama gammachiisa rabbumaa bakka namatti godhaati yaa rabbi warri arra mana kana seene yaa rabbi warri arra mana doktora silii keessa wal ga'e yaa rabbi namni hedduun haajaa garagaraa qaba yaa rabbi namuu dhimma adda qaba yaa rabbi namuu haajaa addaa qaba ilaahi khiyya namni arra mana kana seene milkiin addaa bahu yaa rabbi kiyya harka ol qabee amiin jedhee kaabo bismillahir rahmanir rahim maqaa rabbiitiin yaa rabbi si kadhanna natawassalu ila allahi bi asmaa'il husna maqaa rabbii 99 tawassula sitti seenna baatii ramadaanaati jala bultii qurnan xumuraat inshallah galgalli baruu galgala qadriin keessa qajeelamu namni birrii takka galgalarraa kana baafte wallahi bakka bilaashitti hin baafne wallahi namni har'a qarshii takka guduunfite hayyuu keenyaaf kennite wallahi bakka atitti baafte bakka diinii quba qabaadhu nama diin keetii fi biyya keetillee siif gargaaraa ture hayyuu kee cimsita namni har'a anas Muhammadin gargaarre osoo nadhii gammadaa osoo jaarraa abbaa gadaa osoo gartee waaqoo guutuu ol deebi'ellee gargaaru akkasitti beeka mucaan qallaan isin dura taa'u kuni haftee nadhii gammadaati beek haftee jaarraa abbaa gadaatii fi haftee waaqoo guutuuti warra onnee sibiilaa dhiira akkasiiti wallah osoo elemoon qilxuulleen du'ee ol deebi'ee isaan hin gargaaru beek namni har'a birrii takka baafte jiruun te jiruu barakaasi haa taatu amiin mee namuutu waan rabbi isinii laaffise arjoomaati har'a guyyaa du'aa'iiti isiniif kadhanna inshallah hanqanumaan dubbadha inshallah isinitti dheereessu sheekutiin sagantaa haasawaan akka nuun hin jenne du'aa'i babbareedu irra isinii buufna mee isin warri sagantaa qabdan doktora namuu nu arjoomsisa inshallah ta'ala nuti irratti du'aa'i kuna barakallahu fiikum assalamu alaykum barakallahu fiikum ulfaadha galatoma hundumti keessanuu warri haga ammaatti 16 irraa kaaftanii ila ammaatti as turtan waliigalaa nama 275 sagantaa ustaaza kennaa kana kadaawwatee jechuun nama 275 gara nama warri dhufe kun xiqqaattu malee yoo isinii hirre birrii tokkotti lamatti fa'aa kennitanii kennaan keessan gimmaasha mileenaa ol tareera baay'ina yoo qarshii 3 isinii hirre jechuun maashaallah tabaarakallah. Kanaaf amma maal gootan beeytanii akka baariyaan isin jaraan buun namni giiftii keessaa qabdan ustaadanas irratti kennitanii warri kun immoo mallattoo tiktaak kennitan itti aansuudhaan namoonni amma dhuftan chaalenjii ture chaalenjii seenee cufnee kabiraattu jira so amma maal gootan jechuudha hundumti keessan warri mobaayil baankii qabattan
qabdan ammuma waan dandeettan ustaaza keenya waan humna keessanii homa suhuura edana tira isin yaafe ustaaza keenya akkaawunti ustaaza keenya irratti waan humna keessanii waan dandeettan waan niyyattan waan itti tole galchitan warri waadaa seenuu barbaadan boru iftaan gaafa damooza fudhattan damooza inumaa fudhatame yuuree harre guyyaan I think saddeet sagal waan akkasitti fudhattan gana waan baatii dhufu waan isin dheeysu hin jiru warri carraa hin arganne carraan haga isinii kennamutti akkaawunti ustaaza isinii dubbisa hundi keessan silkii ol baafadhaa yookiin yaadannoo ol baafadhaatiniin waan rabbi isinii laaffise warri har'a kennu galchuu dandeessa har'a galchaa warri kun boruutaan guyyaa isin tola galchisa waan ta'eef akkaawunti isinii dubbisa akkaawunti ustaaza qabadhaa hundi keessan jechuudha. Qalama qabdu qalama qopheeffadhu kun silkii qopheeffadhu akkaawunti isinii dubbisa qabadhaa. Akkaawuntiin ustaaza kennaa 1,000 qabataa jirtu 1,000 31 39 55 29 3 irratti deebi'a 1,000 31 39 55 29 3 Anas Muhammad maqaan akkaawunti isaanii Anas Muhammadi warri zeeli kaashaappii barbaadan immoo Hamzaan haasayaa ture Hamza akkaawuntii nuu kennitamoo bareedu irraa furan Hamza Haji Dabas Hamza زيلي موبايل مبارك تنمنيو bar zeelii fi khaanis tokkuma jaanii barakkas maame wanta gogoruban ودي ولا ما قبل كاشاب في زيلي تقوم yes دمبر قديم بوين بروجي كلمة سايتي okay بقى bareeduuti ulfaadhu galatoome argatani rabbi si yaamil إن شاء الله يا السلام عليكم iree hamila inte aguutamtu sister diyaasbooraa qalbii إن شاء qulqulluu الله همزة بانوس نين كبانس دبة لمتين نكا rabbi sirraa jaalatu rabbi sirraa إن jaalatu شاء الله هذا بيجي mee warra zeelii kana isinirratti dhiifne doolaara 2,000 takka ustaaza barbaada isinirratti dhiifne nuti miliyoonaan baay'ee guurre waan ta'eef carraan keessan ustaaza Beeta akka kanatti wal cinaa dhufaa ilaa fi ustaadhas thank you. Arma laala maqaa kiyyaan soddaan leenca ramadaanaa diimaa akka itti fakkaatu kana lama buusanitti. Haya. Ummanni kiyya mootu harargee warra soddaati aboo dhala dubartii intala takkara lama kennitee fi jedhaniitiin 500 kennaa jennaan 500 voy kennan kaashii akkaawunti irra jira galee jira bar ka ganaa galuu dhiisi ka ganaa galu. Ka gale ka amma galee yoo barbaachisaa ta'e boru anaaf isinii faxarsiisuu danda'an baankii isaanii irra kan jiru. Akka soddaa keessanii tokkotti akka hiriyaa keessanii tokkotti akka barataa keessanii tokkotti akka obboleessa keessanii tokkotti waan kana goone amma isin godhan agarsiisa carraan keessanii. Tole lakki nuti humaan goonu rabbumaatu godha silaa wanni hundi haaliqumaatu harkaa qaba. Jara keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga gartanii gurbaa gurraachi keessa markabaa kana baga gartan sheekan keenya baga dhuftanii gartanis gariin alaaluma taa'ee firraa jibba malee nama jibbamuu meechuu fadheeti asliin nama gaariidha qalbii bareedduu qaba isa faarsuu fi miti isa duubattis numan ja'a tabiraati jara keenya jechoota wayii tokkoon gabaabsee ummata biraan ga'achuu barbaada.